Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeechaa har'as gaafii keessan lama qabadhee isiniif dhufee jira. Obboleewwan lamarraa gaafiiwwan dhiyaatanidha. Gaafii kana qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira. Gaafiin kun namoota baay'ee ni fayyada jedheetii waa yaaduuf jechuudha. Egaa gaafiiwwan isin gaafatan keessaa kan namoonni baay'een irraa barachuu danda'an, kan namoonni baay'een irraa fayyadamuu danda'an filadheetiin kan isin dhaqabu ta'a jechuudha. Isaan hafan immoo riipilee godhee achuma irratti deebii isiniif kenna. So gaafiiwwan lamadha. Egaa paartiin sadaffaadha. Egaa shamarran biyya ormaatti argamtan hundaaf kan ta'u egaa viidiyoon kenna kan barnoota social media kun itti fufeetiin jira jechuudha. Ijoolleewwan shamarranii mana maadaamii keessa jirtan akkanumallee biyya keessas bakka kamiyyuu jiraatan namni kamiyyuu viidiyoowwan ana hojjechaa jiru kanarraa akka fayyadamu abdii qaba. Social mediaan isaa kan akka Imoodhaa, Facebookiidhaa, Telegiraamaa, WhatsAppii fi kan kana fakkaatan akka hin xalafamne akkamitti gochuu kan danda'u, yoo xalafame akkamitti ofirraa hiikuu kan danda'u, kanumallee namoonni akka isin hin hordofne akkamitti gochuu akka dandeessan gaafii keessanirraa ka'uudhaan viidiyoowwan babbareedduu hojjechuudhaan isin biraa gahuu irratti argama. Kanaan duras egaa viidiyoo lama hojjedhee jira. Paartii tokkoffaa fi paartii lammaffaa jedheetiin isaan lamaaniyyuu ilaaluu hin dagatinaadha. Isin fayyada waan ta'eef viidiyoo keenya kanarraa keessatti immoo gaafiiwwan lamaadha jechuudha. Gaafiiwwan kunniin illee karaa komantiitiin kan dhaqqabanidha. Egaa akkuma asirratti argattan inni tokko Facebookiin kiyya xalafamee jira. Akkamitti ofirraa hiika maaloo kan jedhudha. Egaa Facebookiin keessan yoo xalafame akkamitti beekuu dandeessan, akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu hunda keessaniif iyyuu ni ta'a waan ta'eef viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Gaafiin lammaffaadha immoo hunda keessanuu ni fayyada. Inni kunis egaa akkuma asirratti argattan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa gaafiin qaba. Wifi ollaa keessan jiru tokko paaswordii isaa hin beekne akkamitti arganna yookaan immoo akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha. Kana jechuun paaswordii naannawa keessanitti argamu akkamitti argachuu dandeessan kan wifiidha kan jedhudha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane gaafii kanaan dura gaafatame tokkotu jira. Akkamitti wifi tokko nama tokko share gochuu danda'a, dabarsuu danda'a paaswordii tokko malee kan jedhu gaafiin kanaan dura gaafatames ni jira. Wali qabee kan isiniif deebisu ta'a hanganumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like godha. Hedduu keessan like gochuu fi subscribe gochuun garaa isin nyaata. Barnoota irraa fudhachaatiin immoo like subscribe gochuu hin dagatinaadha. Nu jajjabeessaadha isiniin jechuu barbaada. Amma gaafii keenya gara jalqabaatti ceena. Egaa gaafiin jalqabarratti ilaallu maal jedha? Facebookiin kiyya xalafamee jira. Akkamitti ofirraa hiika maaloo kan jedhudha. Facebookiin keessan akkamitti akka xalafamee fi akkamitti ofirraa hiikuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisu jechuudha salphumatti. Egaa jalqabamatti Facebookiin gosa lamatu jira. Facebook Lite fi Facebook Normal akka jedhamutu jira. Isaan lamaan keessaa steepii amma isinitti agarsiisu kanaan seentan jechuudha. So Facebookii keessan seentanii jalqabarratti jechuudha. Nama isin xalafe beekuudhaaf salphumatti. Ergasii immoo koornaa kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadiitu argama. Isee irratti kilik gootan koornaa kanarratti sarara sadiitu argama. Ishee irratti kilik gootan jalqabarratti jechuudha. Egasii immoo Facebookiin guddaa yoo ta'e gubbaa kanarratti maal isinii fida? Mallattoo settingii isinii fida. Isarra kilik gochuudhaan direct seenuu dandeessan. Akkanumallee Facebookiin keessan Facebook Lite yoo ta'e akkana keessa gad dhufuudhaan salphumatti settings and privacy ka jedhutu argama. Settings and privacy ka jettu irra kilik gootan. Ergasii immoo jalatti maaltu isinii banama jechuudha. Settings and privacy jalatti maaltu isinii banama? Settings ka jettu isiniif banamti jechuudha. So ergasii immoo settings ka jettu settingiin jalatti ni argamti. Ishee irratti kilik gootan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo gara settingii Facebookii keessanitti ni deemtan jechuudha. Ergasii immoo jalqabarratti kan argattan Meta ka jedhu accounts center ka jedhutu argama. Accounts center ka jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Iddoo tokko irratti sim jettaniituma bakka tokko irratti kilik gootan jechuudha. Yeroo kanatti immoo gara keessaatti sisseessa. Ergasii immoo kana keessa gad dhufuudhaan password security ka jedhu ni argama. Password security ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argattan password security login and recovery ka jedhu jalatti akkana keessa gad dhufuudhaan jala kanarratti security checks ka jedhu ni argama. Ergasii immoo eenyu akka isin xalafe beekuudhaaf salphumatti jalqabarratti maal gootanii where you are logged in ka jedhu ni argama. Where you are logged in ka jettu kanarratti kilik gootan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo where you are logged in ka jedhu jalatti immoo egaa Facebookii baay'ee yoo qabaatan Facebookii keessan recommend isiniif godha. Akkaawuntii keessan ka Facebookiitti fayyadamtanii immoo egaa kan akka akkaawuntii TikTokii, Instagramaa fi kan kana fakkaatan yoo ittiin banatan immoo jala irratti recommend isiniif godha. Fakkeenyaaf kan koo akkaawuntii Facebookiiti, isa kan koo isa kanadha. Kan biraas yoo qabaatan jalatti isinii beeksisuu danda'a. Akkanumallee akkaawuntii Facebookii kanaan Instagrama banadheetiin jira. Akkuma asirratti argattan lamatu argama. Isaan lamaanuu as naa kaayaa jechuudha.
Isaan kanneen lamaan irratti illee check gochuu dandeessa. So Facebook kan kooti kan barbaadu waan ta'eef so isa jalqabaa kanarratti kilik godha. Facebook kan koo xalafameera moo hin xalafamne yookaan immoo namaan to'atameera moo hin to'atamne kan jedhu ilaaluudhaaf. Ergasii immoo account login activity jedha. Egaa bilbili keessan ka jalqaba irratti argamu this device ka jiru active ka gubbaa irratti jiru active ka jiru bilbila keessan kan isin itti fayyadamaatiin jirtan jechuudha. Garuu bilbila lama irratti Facebook yoo fayyadamaa jiraatan jala kana irratti illee isin beeksisuu danda'a. Bilbilli sun keessan ta'uu adda baafachuu qabdanii jechuudha. Bilbilli jala kana irratti galmaahee kan keessan hin ta'in login another device isin jedha. Device biraatiin login ka ta'e jechuudha. So bilbilli jalqaba irratti argamu asirratti argamu keessan kan ittiin fayyadamaa jirtan. Jala irratti immoo bilbila biraatiin illee fayyadamaa yoo jiraatan yookaan immoo laptopii biraa irratti illee itti fayyadamaa yoo jiraatan jalatti isin beeksisa. Device keessan ta'e keessaa filattanii device keessan hin ta'in immoo ofirraa hayxanii jechuudha. So ofirraa haquudhaaf immoo egaa amma nama xalafe akkuma asirratti argartan Android jedha. Hagaree Hiwoot Itoophiyaa jedha. Egaa isa kana ani hin beeku. Already Facebook kan koo sin ilaalle yeroo baay'ee garuu Facebook kan koo salphamatti xalafamuu hin danda'u. Sababni isaas security isaa hedduu tokko cimaadha. Salphamatti namni xalafuudhaaf yeroo yaalu na beeksisa ana akka kan kootti jechuudha. Egaa Facebook keessan akka hin xalafamne illee akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Namni na jala taa'ee asatti ilaaluu ni danda'a garuu direct Facebook kan koo xalafeetiin fudhachuu hin danda'u. Kanallee akkamitti gochuu akka dandeessan kutaa itti aanu keessatti ni ilaalla. Ergasii akkuma asirratti argartan jalatti maaltu argama? Select devices to log out. Log outudhaaf select godhaa jechuudha. Isarra kilik gootanii. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan sadiidha. Akkuma asirratti argartan Samsung inni kun kan koodha. Sirriidha bilbila biraa irratti illee fayyadamu waan ta'eef. Inni kun garuu kan kooti miti. Android kan jedhu kun hagaree Hiwoot kan jedhamu. Egaa inni kun kan kooti miti nama biraatti hakna godhee jira. Windoon kunillee kan koodha. Maaliif laptoppiitti fayyadamu waan ta'eef balleessuun barbaadu. Isin keessan kan ta'e qofa asirratti filatanii yookaan immoo sadiinuu keessa yoo hin ta'in ofirraa tiik itti gootanii haala kanaan ergasii immoo log out gootan jechuudha. So an hagaree kan jedhu kana qofa ofirraa balleessuu barbaada. So log out kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo log out kan jedhu kanarra kilik godha. Ergasii immoo ofirraa hiikeetiin jira jechuudha. Egaa isteeppii nama isinitti agarsiise kanaan bilbilli Facebookiin keessan yoo xalafame ofirraa hiikuu akkanumallee xalafamuu keessanillee haala kanaan check gochuu dandeessan. Amma immoo gara gaafii keenya kan lammaffaatti ceena. Gara gaafii keenya kan lammaffaatti osoo hin ce'in warroonni hanga ammaa chaanaala kana subscribe godhin subscribe godha. Subscribe godha. Mallattoon gurraattiin sun achirratti argamte taana subscribe godha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuun dagatinaadha. Like gochuun gara isin nyaata Oromoo. Amma immoo gaafii lammaffaadhaan ilaalla. Akkuma asirratti argartan online keessanitti wifi yoo kan argamu ta'e wifi san password hin beektan yoo ta'e password san akkamitti argachuu danda'aadha. Egaa karaa lama recommend isiniif godha. Tokkoffaa passwordii naannoo keessanitti argamu san wifi san passwordii hin beektan ta'e cabsuun ni danda'ama. Akkamitti cabsuu akka danda'amu detail viidiyoo isiniif hojjedhe. Kun kutaaf danda'edha. Hedduu tokko salphatti kan ilaalamu miti. Garuu wifi nama tokko cabsitanii akka itti fayyadamtan hin barbaadu. Viidiyoo kana kan hojjedhuuf ijoolleewwan biyya Arabaatti argamtan carraa biraa hin qabdanii. Carraan isin qabdan wifi mana san keessa yoo jiraate wifi san mana keessatti fayyadamuudhaan lammaffaa immoo bittanii itti fayyadamuudhaaf wifi san jechuudha. Yookaan immoo daataa bittanii intarneeta guuttanii itti fayyadamuudha. So intarneeta bittanii itti fayyadamuudhaaf immoo gatiin isin gaafatu ji'a tokko keessatti guddaadha. Baay'een keessan karaa keessatti natti himaatiin jirtanii yaada keessan ammas koomantii galanaa kaa'uun dagatinaadha. So carraan isin qabdan maalidha? Maadaamii keessan irraa yookaan immoo nama mana san keessatti argamu irraa warra wifi hidhatee qabu wifi isaanii bakka tokko taa'a. So nama bilbila irratti wifi hidhatee qabu tokko ni barbaadanii bilbila san keessa seentanii achirraa koopii godhachuu dandeessan. Achirraa fudhachuu dandeessan. Karaan ani isin recommend isiniif godhu kanaadha. Kan ollaa keessanillee akkasuma yookaan immoo isin hiriyoonni mana tokko keessa ollaa walii hojjettan kan biyya tokko taatan jechuudha. Nama sanarraallee salphamatti fudhachuu dandeessan. Akkamitti namarraa koopii inni wifi ofirraa qaba wifi ati immoo hin qabdu yoo rakkatte nama sanarraa wifi akkamitti koopii gootee itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Passwordii osoo hin argatin passwordii osoo isiniif hin kennamin passwordii malee jechuudha. Bilbila nama sanii qofa barbaaddanii argachuu qabdanii kan maadaamii keessanii ta'uu danda'a kan ijoollee isaanii yookaan maatii isaanii ta'uu danda'a. Isaan wifi itti fayyadamanii isin itti fayyadamaa jiranii isin dhorkatanii jiran. So isin immoo isaan irraa iskaan gootanii akkamitti fudhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kan ollaallee isteeppii makanaan fayyadamtan jechuudha. Akkamitti immoo wifi guutumaan guutuutti cabsuu danda'a kan jedhu yoo ta'e gaafiin cabsuudhaaf xiqqoo isii piroosesii gaafata isa yeroo itti aanutti isiniin dhaqqaba garuu isteeppii kanatti fayyadamaadha. Gaafiin asirratti deebi'u inni lammaffaadha immoo namaaf akkamitti share gochuu danda'a kan jedhudha. Namaaf isin fakkeenyaaf an wifi itti fayyadamaa jira bilbila device kanarratti. Device an itti waraabaa jiru kun immoo viidiyoo itti waraabaa jiru wifi hin qabu yoo ta'e
device kanarraa yookaan immoo bilbila kanarraa gara bilbila isa lammaffaatitti akkamitti share gochuu danda'a yookaan immoo password tokko malee osoo inni password hin beekin akkamitti nama saniif kennuu danda'a jechuu dandeessanii iskaan gootanii kennuu waan dandeessaniif akkamitti kennuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa steppiidhaan bilbila kanaa fi bilbila isa lammaffaadha. Wal bira qabsiiseetiin koppii godheetiin kan isinitti agarsiisu ta'a. Ammas hanga dhumaatti nafaana turaadha. Isinis wifi qabaatanii hiriyoota keessaniif wifi keessan san yookaan immoo yoo daataa qabaatan daataa keessan san nama biraatiif share gochuu dandeessan. Isin fakkeenyaaf daataa guuttattanii yoo qabaatan daataa keessan san wifiidhaan hotspotii banuudhaan nama saniif immoo passwordii kennitanii fi yookaan immoo iskaan akka godhatu gootanii fi hotspotii qofa bantanii fi ergasii immoo namni sun iskaan akka godhatu gochuu dandeessanii isa kana keessa seennee amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma masarata argartan bilbilli tokko wifi ni qaba. Akkuma masarata argartan inni kun wifi qaba. Inni kun immoo wifi hin qabu. So kan wifi qabu kanarraa fudhachuu yeroo barbaadan bilbila nama sanii dursa argachuu qabdanii bilbila nama sanii akkuma argattaniin immoo wanti isin gochuu qabdan wifi nama sanii fudhachuudha yookaan immoo namaafis share gochuu dandeessan. Akkamitti wifi tokkorraa gara nama biraatti share gochuu dandeenya warroonni nama jettan yookaan immoo warroonni daataa qabdan booda irra isinitti agarsiisa. Namni wifi fudhachuu barbaadu qofti maal goota? Kun wifi qaba. Inni kun immoo wifi hin qabu. So password tokko malee akkamitti fudhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. So jalqaba bilbila wifi qabu kana qabdanii gad harkisuudhaan settingii bilbilaa keessanii seentan. Ergasii immoo connection kan jedhu ni argamti. Connection kan jedhu kana keessa seentanii ergasii immoo wifi kan jettu irratti kilik gootanii amma gara bakka wifi itti argamutti seennee jirra jechuudha. So ergasii immoo mallattoo settingiitu argama. Mallattoo settingii irra kilik gootan. Egaa yeroo kana gara settingiitti isin seensisa. Akkuma amma asirratti argartan amma namaaf share gochuudhaaf yookaan nama sanarraa fudhachuudhaaf QR code kan jedhu ni argama. Isarra kilik gochuudhaan QR code keessan egaa asirratti ni fudhatan jechuudha. So salphumatti QR code haala kanaan isin dhufa. QR code kana scan goone jechuudha. Akkuma asirratti argattan scan gochuu kan qabdan QR code isin fidee jira. Isa kana bilbila keessan irratti scan godhatan. So amma immoo bilbila keessan irra seenuudhaan akkana qabdanii gad harkisanii settingii keessa seentan yookaan immoo wifi kan jettu kun argamti. Wifi irratti qaqqabuudhaan gara settingii direct isin fudhata gara wifi'tti. Ergasii immoo wifi keessa on godhatan. Kanaan salphaan karaa kanaadha. Ergasii immoo wifi kana search godhee isin fida maqaa isaa jechuudha. Asirratti kan isaan godhamaa jiruu fi kan asirratti argattan maqaan isaa tokkodha. Akkuma asirratti argattan so isa kanarratti kilik yeroo gootan maal isin gaafata? Password isin gaafata. So salphumatti password waan isin gaafatuuf dirqama scan gochuu qabdan jechuudha. Al tokkoof duubatti deebi'uudhaan keessanii baatanii ergasii immoo akkana qabdanii gad harkisuudha yookaan immoo settingii keessanii seentan. Ergasii immoo settingii keessa erga seentanii booda connection kan jedhu keessa seentan. Amma wifi kan jettu kan jalqaba irratti argamtu irra kilik gootan. Ergasii immoo isinii fida jechuudha. Isa kana scan gochuudhaaf kan deemtan maqaa isaa asirratti isinii barreessaa. Isin birallee maqaan sun argamuu qaba. So maqaa kanarratti kilik gochuudhaan amma immoo al tokko duubatti deebitan. Ergasii immoo bilbila keessan irratti koornaa kana gubbaa irratti mallattoo iskaaniitu jira. Kan amma isinitti agarsiisaa jiru isa irra kilik gootan. Ergasii immoo bilbila kanaan fiddanii iskaan gootan jechuudha isa kana. Akkuma asirratti argattan iskaan gochuu irratti argama. So fuulli kun sakuriitiidhaaf yoo isinitti mul'achuu dhabe wanta anan isiniin jedhu kana asirratti hubachuudhaan irraa fayyadamaadha. Salphumatti bilbila tokkoon isa bilbila biraa salphumatti suuraa kaasuu dandeessanii jechuudha haala kanaan. Haala kanaan akkuma asirratti argattan bilbila kanarratti illee amma wifi dhufeetiin jira jechuudha. Haala kanaan share gochuudhaan bilbila nama tokko nama wifi qabu erga argattanii booda salphumatti haala kanaan walirraa fudhachuu ni dandeessan. Amma immoo kan isiniif ibsuudhaaf yaaluu dhaggeeffatan koo warroonni internetas qabaatanii wifi yoo qabaatan yookaan daataa yoo qabaatan akkamitti nama biraatii fi wifi kennuu danda'a yookaan immoo daataa kennuu danda'a kan jiru amma immoo isinitti agarsiisu. Egaan kun steepii mataa ofii danda'ee qaba jechuudha. So amma immoo daataa yoo qabaatan isin fakkeenyaaf daataa qabaachuu dandeessanii akkuma asirratti argattan asirratti daataan argama yookaan asirratti wifi'tu argama yookaan immoo daataa ta'uu danda'a. So nama biraatiif immoo akkamitti share gochuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisu. Kun kan keessa yoo ta'e wifi'chi kun keessanii isin irratti argama waan ta'eef yookaan immoo daataan kun mobile daataa bantanii yoo itti fayyadamtan ta'e nama biraatiif share gochuu jechuudha. So kana gochuudhaaf jalqaba bilbila daataa qabu kanarratti maal banatanii hotspot kan jedhamutu jira. Hotspotii kana banatan jechuudha. Hotspotii kana salphumatti banachuudhaaf immoo gara settingii bilbila keessaniitti seentanii ergasii immoo connection kan jedhu keessa seentan. Ergasii immoo salphumatti dakana keessa gad dhufuudhaan mobile hotspot and tracing kan jedhu ni argama. Isarra kilik gootan. Yeroo kana isin biratti wifi on ta'uu qabu daataadhaan namaaf kennuudhaaf deemaa ta'u waan ta'eef jechuudha. So wifi on ta'uu qabu maalidha? Amma share gochuudhaaf kan deemu daataadha. Daataa keessan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan
mobile hotspot inda triggering jira ega isa kana keessa seentan jechuudha hotspot kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan isa irratti kilik gootanii amma asirratti on kan jettu argama jechuudha on kan jettu kana on godhatanii hotspot keessa jechuudha bilbila namaaf data keessan share gochuudhaaf deemtaniif jechuudha immoo network name isin jira ergasii immoo password kanneen guutan network name kan jedhu irratti network name keessan password keessan irra password nu guutanii ergasii immoo haala kanaan on godhatan jechuudha hotspot keessan haala kanaan on godhatan amma booda yeroo seentan asirra seenuun isin gaafatu akkana qabdanii bilbila keessan qofa gadarkisuudhaan salphamatti hotspot kan jettu kana off taata yeroo cufachuu barbaadan asirratti akkanumallee banachuu yeroo barbaadan haala kanaan banuu dandeessan jechuudha so amma wifi akkuma asirratti argatan daataan asii banaadha hotspot in asitti banaadha so data dhaan fayyadamaa jirta yoo ta'e yookaan immoo seemii keessatti galchitanii data dhaan fayyadamaa jirta waan ta'eef nama kanaaf immoo bifa wifi'tiif bilbila lammaffaa irratti share gochuudhaaf deemna jechuudha so amma wanta sirreessuu qabnu tokko hundayyuu sirreessineetiin jirra jechuudha amma kan nu barbaachisu maalidha bilbila keessan seentanii salphamatti jechuudha data share gochuudhaaf deemtan isa lammaffaa keessan seentanii ergasii immoo wifi kan jettu ni argamti isa erga qabdan ergasii immoo gara settingii bilbilaatti ni seentanii salphamatti jechuudha ergasii immoo connection kan jedhu keessa seentan amma immoo wifi keessa seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan wifi'n haarofni dhufeetiin jira kiyyaa wifi jedha akkuma asirratti argatan wifi'n jalqabaa immoo maqaa adda kanatti argamu kana qaba so isin jalqabaa kanarratti kilik gootan yeroo kana kanaan dura yoo qabaatan connect isiniif godha kanaan dura yoo qabaatin immoo connect isiniif hin godhu amma forget godhe isinitti agarsiisu fakkeenyaaf forget godheetiin jira asirratti kilik godha amma maal na gaafata password na gaafata so isa kanarraa fudhachuu qabaa jechuudha data kan qabu kanarraa fudhachuu qabaa jechuudha al tokko duubatti deemuudhaan scan gootan scan kan jettu kana ni bantanii ergasii immoo scan kan jettu kana erga bantanii booda hotspot kan jettu kanarratti illee gaqqabuudhaan sirriitti gaqqabuudhaan jechuudha keessa seentan ergasii immoo QR code kan jedhu ni argama QR code kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan QR code ni bantan ergasii immoo bilbila isa kanaan kan scan goona jechuudha isa lammaffaadha scan goona jechuudha bilbila tokkoon isa lammaffaadha scan gochuu jechuudha waan biraatii miti ergasii immoo haala kanaan egaa scan gochuu dandeessanii jechuudha egaa haala kanaan bilbila tokkorraa data keessan nama biraatiif share gochuu ni dandeessan jechuudha egaa step nama isinitti agarsiise kanaan salphamatti bilbila tokkorraa gara bilbila biraatti wifi keessan yookaan immoo data keessan share gootanii nama biraatiif karaa bifa wifi'tiin kennuu dandeessan akkanumallee wifi hin beekne tokko bilbila nama biraarraa bifa kanaan scan gochuu dandeessan jechuudha so bilbilli tokko immoo mallattoo scaanii kan hin qabu mallattoo scaanii ittiin gootan kana hin qabu so isa warra hin qabne immoo akkamitti argachuu akka dandeessan application tokko as bakka viidiyoo kanatti daawwattan application ittiin scan gochuudhaaf si fayyadu jechuudha bakka scaanii kana kan isin fayyadu as description jala isiniif kaaya linkiisa isa fayyadamaa yookaan immoo channel kan telegrama @sofumarap irra isiniif kaaya isa keessa seentanii Sofumar Media kan jedhu achi irraa argachuu dandeessan. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gaafiiwwan ijoollee lamaanii deebisnee jirra. Facebookii xalafame akkamitti beekuu dandeessan akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu gaafiin lammaffaadha immoo wifi online keessan jiru kan hiriyoota keessanii kan isin hin beekne akkamitti argachuu dandeessan password isaa malee akkamitti itti fayyadamuu danda'a kan jedhu gaafii kana isiniif deebisee jira. Video kan koo kanarraa asirratti xumuree jira waan nafaana turtaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha yeroo biraa immoo viidiyoo biraatti walitti deebina hangasitti nagaa naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraa hin irraanfatina bye.